السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خيك قالي خبجمو أرانتنا خير الدين بربروسا إسرهن سنهم بربادا إن شاء الله نما هاريتا تنين سبسكرايب قدودان لايك تقودان أكا نجد جبسيتان أبدي قدان سن راقبا الأخوان بربروسا جتشودان وبلين سديهين ورين بيك كموتو تريجتشو إسحاقي في إلياسي في خسروف يوخا خير الدين جتشودان بيك كمان بربروسا المام ورقرتي بربروسا جانيتي بكما تران زمن دولة عثمانية خيستي موتما عثمانية سليمان القانوني جاودان خن بكمو زمن إسا خيستي إسبانيا تنبيا سبين أندلس جاتشودان بكمتي بيتي سبين توني سبيني في برتغالي في نانوسي هندا ولتك أبتي إسلاما تتبلتو توري amata dhibba saddeetii fi islaama jala turtee jechuu garuu warri masqalaa warri Speen jechuudha warri masqalaa handhurfachuudhaan qabachuudhaan ummata muslimtootaa haalaan dararaa azzabaa turan. Duuba Khayruddin al-Barbaroosaan kuni warra baharaan beekamu bahara akkuma footoorra gartan kana bahara kana gartee obboleeyyan sadeen kuni warreen islaamota biyya albaaniyaatti dhalatanii guddatanii eegasi warreen barbaroosaa ishaaqii fi iliyaasii fi khasroof yookaahoo khayruddin jechuudhaan beekamu kun warri barbaroosaa kun jechuudha namootan 70,000 ol biyya andalus irraa islaamota azzabamu warreen haala rakkaman warreen azzabaman nagee baasan irraa tokko jechuudha. Suleymaan al-Qaanuunii khaliifaa gartee islaamaa ture zamana sanitti inni kuni dawlaa Usmaaniyyaa mootummaa Usmaaniyyaan tuni amata 600 islaamummaa addunyaa tana gartee islaamummaadhaan bulchaa turani warra Turkiiti. Isaan kuni warreen barbaroosaa kuni ijoolleen sadeen tuni jechuudha. Duuba ummata muslimtoota 10,000 khalakkaawwamoo amma duraas ummata gartee warra kiristaana masqalaan deemu kana irraa warreen azzaban irraa nagee warreen baasan. Isaan akkatti beekaman bahara gartee bahara loluudhaanii beekaman loliinsa baharaa kana haalaan beekamanii jarri kun jechuudha. Ispaaniyaa, Portugaal, Ixaaliyaa fi kanneen hundinuu fi ammallee Alqaddiis Yohannaa jechuudhaan warri masqalaa beekaman wal tahaniitti jiddu galeessa biyya gartee Andalus jechuudha jiddu galeessa bahara adii qabachaa turan. Duuba ummanni kuni warreen gartee faamiliin xiqqishoon tuni mootummaa dawlaa Usmaaniyyaa jala ta'uudhaan Suleymaan al-Qaanuuniin xalayaa katabee fi akka ummata gartee Andalus kana bilisoomsan barreesseef. Jarri kun achirraa ka'aniiti keessattuu Khayruddin al-Barbaroos Khayruddin al-Barbaroosiin kuni hatta Hollywood warri fiilma tolchu kuni isa kana gartee maqaasaa balleessuudhaaf Pirate of the Caribbean ja'aniiti Johnny Depp fiilma tolchan maallaqa horii guddaa irraa argatan suuraa gartee islaamaa jeeyina islaamaa kana suuraa isaa balleessaniiti akka waan gartee hattuu akka waan gartee nama daguu kafarshoo dhugu godhaniiti tolchan. Garuu dubbiin akkasii miti dubbiin jeeyina islaamaati gurbaan kuni jechuun. Khayruddin al-Barbaroos nama 70,000 ol warra gartee Speen irraa biyya Andalus jechuudha muslimtoota nagee warra baasee irraa. Suleymaan al-Qaanuunii xalayaa eega barreesseef booda guyyaa sadii keessatti halkan gartee li'annahu ummanni kun zamana dheeraa dukkana keessa waan turanii jecha akka yoo guyyaa gartee bara dooniidhaan fuudhanii biyya Morokootti yoo deebisan ta'e iji isaanii waan baquu jecha halkan akka gartee achirraa fuudhanii geessan jechuudha ummata suutatti dhokatanii jechuudha ummata nama muslima 70,000 khasilaa duutii irra faradamte jechuudha kan haalaan azzabamaa turan haalaan cinqamaa turan doonii gartee gurguddoo qabaachaa turan ummanni kuni achirraa fuudhaniiti baraaranii jechuudha. Khayruddin al-Barbaroos lola gartee Ispaaniyaa wala gartee Portugaalii Speenii deebi'itii biyya gartee Itaalii fi biyya adda addaa lola guddaa Khayruddin al-Barbaroos dachi bahara gartee adii yookaahoo bahara guddaa gartee biyya Aljeeriyaa irraa eegalee ilaa haga Morokoo bahara addunyaa tanaa isaaniitutu
handhurfatee qabaachaa ture jechuu zamana dheeraaf hatta gibira kafalanii bahararra gibira hatta ummanni warri Awurooppaa jechuudha gibira kafalaniiti dabaraa turanii jechuu. Waraanni kaafiraa akkana dilli koo walitti qabamee waraana gartee doonii yookaan markaba 600 waraana 60,000 qabataniiti isa kanaan loluudhaaf dhufan. Waraanni gartee waraanni Barbaros garuu waraana nama 22,000 ture. Dooniin isaaniitti illee 122 turte. Garuu tarsiimoo istiraatiijii ajaa'ibaatiin mooheeti doonii 600 doonii gartee yookaan markaba 600 waraana 60,000 qaba'atee deemu markabarra fuudheeti dhabamsiisee. Guddaan isaanii Andriyaan Dooriyaa ja'anii isa kana gartee namni kuni nama ajajaa bahara gartee waraanaa jechuudha. Waraana bahararra jiru ajaja isaanii ture baqateeti duuba Barbaroosaan ummata kana fuudheeti dhabamsiisee jechuudha. Albarbaroos wanni Barbaroos ja'anii warra Itaaliyaatu je'een nama gartee areeda diimaa jechuudha. Innaawaa jechuu jeenummaan isaa biyya Awurooppaatii fi Islaamni addunyaarra jiru jechuudha. Masri irraa eegalee biyya adda addaa jeenummaa isaa zamana sanitti haasawaa turanii jechuudha. Sodaachaa turan ummanni gartee Awurooppaa kun hundi isaanii biitii cufti isa kana sodaachaa turanii jechuudha. Innaawaa sodaa keessa gibira kafalaniiti markaba isaanii dabarsaa turan. Gibira eenyuuf kafalan? Mootummaa Usmaaniyyaatiif gibira kafalanii dabaraa turanii jechuudha duuba. Jeyna akkanaa kana Rabbi subhaanahu wa ta'ala zamana hunda keessatti Rabbiin jeynoottan akkanaa kana fidaa ture. Suleymaan al-Qaanuuniin isa kana fuudheeti akkuma footorra gartan kana jechuudha. Suleymaan al-Qaanuuniin zamana san keessatti bara 1538 lolli September keessatti lolli guddaan san eegaa argamiinsi isaa sababa Suleymaan al-Qaanuuniin inni kun xalayaa barreessee xalayaa akka gartee ummata warra Andalus warra biyya Spain jiru jechuudha. Ta'ziiba azabamiinsa ajaa'ibaa jala warra jiru akka nagee baasan xalayaa barreessee fi waan hin dandahamne godhe. Waan hin dandahamne waan sila impossible ja'amu godhee jechuudha. Ummata muslimaa haala piikcharra yookaan footorra agartan kanatti dubartiin irraa hin haftu akkaataa itti azaban akka namni hin rafne akka namni gartee hin ciisne haada fuudhaniiti morma hidhaniiti akkanatti sibiila mormatti jabeessaniiti ummata muslimtoota warri akkana godhu warra qeesiiti warra ummata qeesii gartee warra silaa nuti amantii kiristiyaanummaatiin deemna warra ja'uu dukkana keessatti taftiisha ja'aniiti bakka doonii guddoon jirtu achi biratti ummata muslimtoota haala kanaan azabaati dararaati turanii jechuudha. Garii isaanii fuudhaniiti qeensa irraa ciraniiti qeensa miilaatis qeensa gartee qeensa irraa ciran gariin isaanii osoo ruuxa hin jiraniiti dararaa isaan dararan jechuudha. Qaama isaanii maashinaan yookaan waan akka magaazaatiin daakan garii isaanii fuudhaniiti mataa isaanii gaqqaban akkuma gartee footorra agartan kanatti ilmi namaa azabamiinsa gartee waanuma muslima tahaniif waanuma amantii islaamaa qabanii fi akkanatti haala kanaan gartee azabaa turan. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan kana akkanumatti hin dhiisne sababa Barbaroosaatiin nama 70 hagahu muslimtoota Rabbiin isaa sababa gartee dhiira gartee Khayruddin al-Barbaros sababa isaatiin wanti godhee jechuu baraare nagee godhe. Turkiin duuba seenaa kana lafan keenyu jetteeti akkuma footorra gartan kana gurbaa Ortoqrol musalsala Ortoqrol tolchee injiin altaan musalsala gartee Khayruddin al-Barbaros ja'amu al-akhawaan Barbarosa jechuudhaan obboleeyyan gartee Barbarosa jechuudhaan injiin altaan filima kana musalsala kana waraabuu eegalanii jiranii jechuudha. Torbaan lamaa fi torbaan sadii keessatti ilaanni isaa yookaan beeksisni isaa ni baha. Namni musalsala taarikaa musalsala islaamaa agartee amantii waa'ee amantii nama barsiisu namni hordofuu feetan akkuma Ortoqrol gartee sababaan Ortoqrol najaaha itti tahe sababaan gartee injiin altaan footorra gartan kun Ortoqrol addunyaa irratti afaan 90 ol hiikamee addunyaa irratti musalsala haalaan beekameef waan birootiif miti
achir keessatti adaba nama barsiisaa islaamummaa gartee wal dhungachuun hin jiru maal qullaa deemuun hin jiru waan sila amantiin islaamaa kaa'u dogongora hedduu qaba dhugaadha dogongora hedduu qabaatullee dogongora saasanirra waan gartee hawaasa dardara keessattuu dardaraa fi dubara waan barsiisuu hedduu jira jechuu injin altaan aljaziiraa eenyu aljazaa biyya gartee aljeeriyaa wajji taahaniiti turkiin jechuudha biitii turkii haala kanaan baasaa jirti jechuu sanii jecha warri musalsala hordoftan musalsala adda addaa taarikaa keessattuu ka taarikaa laaltan musalsala taarikaa kana taarika gartee injeen altaa eenyu obboleeyyan barbaroosa jedhu kana akka hordoftan isin afeera inshallah ya rabbi jee waan musalsala kana gartee tahliila yookaan xiinxala waan takka takka isiniifin hima isiniifin fida hordofa waa hedduu irraa bartan saniin isinin ja'a sheer godha